السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتني عرّكنا مجان كليسا سوني مجان فيسبوك كيا في تيك توك كان كيو هاقول أكمتي كرد لكوسة سارة خود تنجرا لكوسة ساقرو لكوسة توبيادي مي تيم بالبلا رنا دبسي جدي جرا تيم بالبلا وانجل أولماني لالا جتشورا واتساب لكوسة سا واتساب كوفتنا باي جتشورا يوكاس كاسو تنجو تندي بسا كاسان توري الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا قبضة. كم جرى قلت ربي كم يفتدي؟ لا كذي. نجا كل الحمد لله. بقى نجا تاس. بني يرام دي. إيه بني كده. أوكي. بقى نجا عندفتي. ويلكم. آمين آمين. يا ديبا قدما ترى غارون دفتو غارون تركم نسي في تيجي نقول ما قالتي. أكو مرفت تيجي دفتو بقى نجا عندفتي جورا تركم يوان نوام كورين كابو بقى نجا عندفتي. إيش آمين. يا والبروني دندا ما تيجي. والبروني دندا ما يجي أمتى. مكيا بوني يجلما ميدام تيماجرت. بوني يجلما. بوني يجلما تكتوري كي بوني يجلما كوسني يا بيتا. أوكي مكان أروتان كابدو. مكان كي بوني يلا بوتا مكاتي أسو ندير كوبات سيجاري كنا يرو دراتي ودفتي براتي. كنا أكثر من ترمي نسي نما كيا كنا براتي نفاتو دندا. Kanaaf ammoo adeemsa keessa isa ifa sii godha jedhee yaada sii galee amma ammoo ergamtee dhuftee moo maaliif akka dhuftee naaf hin galu beektaa galuma galatti haa ta'uti diddaa diddee keessatti ammoo keessan deebi'anii yookaas gorsanii maal jedhanii sadarkaa sanitti dhuftee maaliif akka dhuftee sii galee ganaadha waan ta'eef annama waan akka isaan faalaallatu waan ta'eef adeemsa keessa maqaa kiyyaan baratta jedhee yaada. Achi rakkoon qabu. Garuu maaliif akka akkana goote natti himuu dandeessaa? Maaliif Facebook kan koo TikTok kan koo maaliif hack gochuu si barbaachise anis hin beeku maybe ati na beekuu dandeessaa dhimma dhuunfaan irraa qabdamu wayis namatu natti si ergimu or maaliif si godheme maali rakkoo jirullee natti himi maaliif yeroon sin jedhu hawaasa fuulduratti sittin immoo asirratti sittin immoo jetta ishee amma immoo ani fati kophaa keenya jirra namoonni biran jiru maaliif akka ta'e natti himuu dandeessaa? Ya, ani sejamur nama ergame nama demo muti nama ifiwan ini goda jede tokko godu kanaaf akka mata afaan dubbatan sun ta'in ani fudhadhe malee wannaati jettu kana pilaatfoormota kan kitaaba jettu kana fudhadhe malee akka jettu san hin goone kana asumaan akka hubatu barbaadaa jechuudha. Taasisuudhaan ammoo ergama namaa kan of keessaa hin qabne beekuu dirqama qabaata. Ergama namaa hin qabaatu. Aye waa ergama namaa isaati na beektaa waa isaanii si beeka kana dura. Okay. Ya waliin haasaa turre naasi Facebook tokko qabna beektaa. Kanaafuu wal beekuu jechuun wal bira ta'anii wal baruudhaami. Kanaaf gaaffii immoo akka anan silaan doon kasi anis gaafachuu qabu barate waan baay'ee akka gaaffii poolisiidhaan gaafachuu jalqabee xiyyaaqee poolisiidha. Ashi ማለት ati bara uummata fuulduratti asiin sin barbaadu karaa keessatti si barbaada waan jettee fi ani immoo namoonni hedduun iyyuu karaa keessatti ittiin dhaqanii naan jechaa turan garuu haa ta'u malee ani eenyummaa kan kee baruu fedhan maaliif akkanatti dhuftellee baruu waan hin barbaaduuf
karaa keessatiin dhufee si gaafachuu jira. Ati ammallee taanaan eenyummaa kan kennatti maan jirtu maaliif akkana barbaaddellee natti maan jirtu kan inni ani si gaafadhu ati na gaafachuu jirtaa jechaa jirta ganaa jechuun natti taphachuu jirta bar. Taphaa miti wanti beeku qabnu tokko kanaaf dhuftee gaafii akkanaa na gaafachuun baay'ee bareeda. Namni walitti dhufee wal barachuun gaariidha. Kanaaf ammoo wal barnoota gaarii maqaa keelle siimee jiraatti fakkaata. Walumaa galatti amma akkaataa haalatti dhufte tokkoffaadhaaf ifaa miti. Isa kana waan ta'eef ammoo if kusadhaa haasa'uu barbaada jechuudha. Irra caalaan kallattii amma bilbilaan taatutu kan haasa'u hin taane yeroo baay'ee viidiyoo bayii wajjin akkanatti mana minaasee namni waan kana silaan dum sagaleen caalaan amma sagalee kee kana waraabdu yookaan maal gootu hin beekan dhugaasitti maati. Garuu sila miseejidha wajjin haasofne yeroo duraa sigalee kallattii kanaan miseejidha waliin haasofne haala tokko sigalee akkasitti wal hubachiisaa osoo deemne baay'ee natti tola. Walumaa galatti garuu waan ati na gaafattee fi waan si barbaadeef qaba. Isa si barbaade immoo adeemsa keessa suuta akka si barsiisu ofii qaba jechuudha. Tokkoffaa si barbaadeef dhaggeeffadhu tokkoffaa kan si barbaadeef waan nama dalagaa jiru kanallee tokkoffaa ati akka jabduu taate natti fakkaata. Kanaaf ogummaa amma harka qabu kana si barsiisuudhaaf sababa ati nama amanamtuu taasisaa kan ka'e jechuudha. Egaa waan keessan hunda ilaalee irraa ba'ee namoota baay'ee si bira jira. Namoota si bira jiru kana hundayyuu ati nama icciitii qabattu nama gartee namatti waa gadi hin baasne waan taateef nama obsa qabdu akkasuma daftee namallee narrabsitu haali kan kee tokko si galee yeroo laalu akkanumatti saayikoo kiyyaan natti wanni jedhee jira waan ta'eef sababa kanaaf waan kanallee si barsiisuu barbaadaa jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo wantoonni naasii irratti waliin haasa'uun baay'een gara fuula duraatti hin jiraata. Haga sadarkaa maalii akkasii jedhee si ibsuuf xiqqoo amma yeroo natti dhiphatuu danda'a. Kanaaf si jechuu barbaade waan kana ammoo baruuf fedhii qabdaa. Baruun barbaada natti mikaati barganaa yeroo dheeressuu jirta gara kara fuulduraa jechuu jirta baratama rakkoo kan kennatti mi rakkoo narraa qabdu maaliif akka akkana goote kanuma bichaa natti miti waan kaan immoo irra deemuu dandeenya ammallee ani siin beeku. No. Ta'uu hin danda'amu. Wanni tokko kasii ergu hin jiru. Sagalee nuti wajjin haasa'u irratti akka waliigalatti sagalee fakkeenya lakkoofsa geejjibsii kennuu irratti akka dogoggoraatti ni Kuni lakkoofsa Itoophiyaa. Kallattii biraatti sitti haasaa jedhee yaade. Dhagee ati lakkoofsa Itoophiyaa naa kennite ati Itoophiyaa jirtaa? Lakkoofsa hin fayyadama. Kanaafuu kallattii akkaataa garaagaraa hojii kiyyaatti hin fayyadama. Lakkoofsichi si dalagee jira. Walumaa galatti wanti fayyadamu lakkoo beeku qabdu lakkoofsi dalagee jiraami. Ati eessa jirta? Anillee biyyumarraa naannoo biyyaarra jira garuu ammaaf ammoo yeroo biyya hin jiru. Jireenyi kan kee biyya moo wayis biyya Arabaati wayis biyya Awurooppaadha? Ani biyyoota garaagaraa keessa jiraadha. Garuu yeroof amma irra caalatti biyya jiraadha garuu amma biyya hin jiru. Haa ta'u garuu yeroo muraasa booda dandeenya jedhee yaada. Suuraa kan kennaa ergita. Adeemsa keessi erga suuraa takkumaan siin ergu kanaafuu gaafii si gaafachuu barbaadu jira beekaa silaa akka mataa kiyyaatti gaafii si gaafachuu barbaadu jira garuu yeroo duraatiif waan taateef gaafii baay'ee si gaafachuu barbaadu. Garuu akka uummanni achirratti yeroo baay'ee dhiibbaa asirratti uumee maal jedhee wajjin dubbatanii midhaan ani nama si miidhuu barbaadu miti. Ati nama si miidhuu barbaadu miti yeroo hedduu jetta garuu na miidhaa jirta akkamitti yaani akkaawuntii kan koo haa goote nama si miidhuu barbaadu miti jechuun fakkii maal jechuudha yaani ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf sammuna kana ani toora kanarra baay'ee tokko boqonnaa dhabeetiin jira maaliif wanni kun maaliif godhame ka jedhuuf ani jechuun beekon. Maaliif akka kana yaaddee waan kana goote? Wanni waan kana godhameef si galee gara fuula duraatti hin baratta rakkoo qabu. Si barsiisaa. Kanaafuu ammatti ammoo tokkoffaa waan namoonni jedhan caala waan ani siin jedhu yoo dhageette baay'ee gaariidha. Waan namoonni siin jedhan caala. Eenyummaa kan kee osoo eenyummaa kan kee baree waan naan jettu dhaga'uu ni danda'a. Yookaan immoo isti maqaan feesbuuka kan kee eenyu jedhashi? Ani Facebook kan fayyadamu. TikTok yoo? Facebook kan qabu. TikTokis akkanumatti kaama qabu tokko jira. Kaabonii jedhu kana. Kaabonii jedhu? Achi duraamu. Kan biraan qabdu? Kaachi duraa. Kan biraan qabdu? Isa ammaaf siif himuu barbaadu. Si galee namoota anamma laal sitti maatii nama wanni fi eeggatu icciitii fi eeggatu waan ta'eef
akkas bal'inna waan kana sitti asoo barbaadu amma guyyaa duraati. Ganaa barreeffamaan adeemsa keessa asoo ati kuma qabne fasii dabaluu barbaadan. Sababni